karoora kee Ani barataa Yusuf Mahammadiin jedhama. Kanin baradhu mana barumsaa addaa Elamoo Biiftuuti. Har'a ga'uu kiyyaaf garuu baay'een gammadee baga har'a geessanin isiniin jedha. Akkuma wal jaalannee har'a geenye waliin akkasuma qabxii gaarii finnee gara mana barumsaa bultii addaa seennee achitti akka barannu jechuu barbaade. Ankanumaa dhaamsi koo galatooma. ayyee obboleessa keenya waan bareeda jee ayyee Ayyee maqaan kiyyaa barataa Mahammad Ahmadiin jedhama. Kaniin baradhuu kutaa 8ffaa mana barumsaa addaa Elamoo Biiftuuti. Nuti kaayyoon guddaan asii wal qabamneef nuti askul kurfaa callee seenuudhaaf miti kaayyoon keenya. Galmi keenya guddaan qabxii olaanaa finnee waldaa misooma Oromiyaa galuudha. Hundi keenya obboleeyyan keenya wajjin nuti kaayyoon keenya guddaan imaanaa uummata keenyaatiif keessattuu imaanaa Elamoo Biiftuuti jennee beekamna. Nuti qabxii olaanaa finnee akka tokko wal jalaa nafne waldaa misooma Oromiyaa galchuudha. Akkanumaa kan hin jiru barbaadee galatooma. Kana irraa dhufee mana barumsaa addaa Elamoo Biiftuu kutaa 8ffaati. Kan asitti argamneef qophii ministirii qorumsa biyyaalessaa fudhachuudhaaf akka karoora keenyaatti nuti namni daree takka waliin barannu nama 35 ture. Sana keessaa 35 qabxii gaarii finnee mana barumsa bultii addaa Adaamaa yookaan Odaa Geeshoo galuudhaaf qophii barbaachisu hunda xumurree kan jirru ta'uu isaatii galatoomaa baay'ee ulfaadha. hayyee gaa sagantaa teenya kanaas namoota lamaan isin qabadhee dhiyaadhee isiniif dhiyeesseetiin jira waa irraa baratu jeetiin abdaddaa kanumaan nageetti walitti dhaammannaa nageetti isinin jenna. Qabadhee isiniif dhiyeesseetiin jira shamarran gaa jalqaba irratti maqaa isaaniitii fi bakka itti baratanii fi karoora isaanii gaman wal duraa duubaan isin gaafadha. Jalqaba irratti mee nama na dhiyaatu maqaa isaaniitiin isin gaafadha isin hojjetuutti gaarii. Maqaan keenya. Maqaan kiyya Ayyaantuu Musaa naan jedhama. Manni barnoota keetii waa? Mana barumsa addaa Elamoo Biiftuu. Har'a maaltu si dhagahame yookaan karaa fuulduraatti qormaata kana akkam gootee karaa fuulduraan maal hawwite? Barnoota kana carraa gaarii hawwa qabxii wayyaa fidee mana barumsaa wanta Adaamaa deemuuf karoora qaba. Gara Bishooftuu deemuuf jechuudha. Hayyee walumaanuu rabbi maa geessuun jaa. Mee nagaa nama itti aanus maqaa isiitii fi karoora isii galma isii isumarraa dhageessanii jalqaba irratti mee maqaan keenya? Maqaan kiyya Dursituu Isaaqin jedhama. Mana barumsaa addaa Elamoo Biiftuu. Guyyaa irraa kana maaltu si dhagahame yookaan karaa fuulduraattis maal hawwita karoorri kee maal ta'uu beekta? Guyyaa irraa kanaan gammachuu guddaan na dhagahame akka kiyyatte amma karoorri kiyya ka fuulduraa mana barumsa bultee addaa Adaamaa deemuun hawwaa kanumaafuu addaan hin baane walumaa ayyaana jeetiin amma. Namni takka nan bisnuu guutuu walumaa ayyaaneeti. Abshir akkasuma akkas ta'us shakki takka illee hin qabnu rabbis taqannee jirra. Gara fuulduraatti akka jiru naqinatti argamu isaanis mee maqaa isaaniitii fi karoora isaanii gammachuu isaanii yookaan gaddillee hin jiru walumaan isaanirraa baratu jalqaba irratti nama natti aanu mee maqaa isaatiif wanti isaa isumarraa dhageessu jalqaba irratti maqaan keenya. Duraan dursee sagantaa kana fakkaatu irratti naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Maqaan koo barataa Murtii Guutoo Jamaaliin jedhama. Kan inni irraa dhufee kutaa 7ffaa mana barumsaa addaa Elamoo Biiftuu aanaa keenya kanatti argamu. Maqaan koo kanuma jechuu biraati. Mee arraan tana maaltu si dhagahame kan lamada karoorri kee ka fuuldura maalis fakkaata eessa deemu hawwita kana dura baasime. Karoorri ka fuula duraa akkuma beekamu qabxii guddoo fidee mana barumsaa bultii addaa Adaamaa yookaan addeellee garuu aan akka kiyyatti Adaamaa deemuun hawwaa rabbi naaf haa godhu Adaamaa deemuudha karoorri inni guddaan Adaamaa deemee qofa osoo ichitti hafuun hin taane achiinis laffee hojjedhee cimee gara fuula duraatti iskoolaariin biyya biraatti deemee barachuun hawwa.
Biiftuu kutaa saddeettaffaa irraa qormaata naannoo irratti bara guyyaa 26 qoramuuf deemna. Qormaata kana qoramee abdiin kiyya gara fuula duraa mana barumsa Adaamaa seenuu nawwaa. Mana barumsa Adaamaa seenee jabaadhee hojjedhee iskoolaarii biyyoota gurguddootaan deemee barachuu nawwaa. Eegaan achi baradhee deebi'ee booda yoo rabbi naaf godhe maatii xiyyaarraa jalqabee bakka nama hunda gargaaruu nawwaa jechuudha. Ilaa biyyaatti jechuudha. Mee mana barumsa addaa ilma biiftuu kana maqaa kophaa qe'ee deemuu feeta moo nama hunda fudhattee deemuu feeta? Nama 35 barachuu jira. Rabbi hojii yoo jee namni takkaan addaa fuunfadhu bakka takkaa deemuu fadha. Hundi nuti deemnee jechuudha. Akkasigaa nutis wooma jennu wooma murtaa'eetu jiru hundi walumaan deemna bakka sagantaan keenya.